የሚጥለው ምንድነው? ሕግ እግዚአብሔር ነው። ቅዱሱ ጋብቻ እግዚአብሔር አምላካችን ያድርግልን ለሁላችን። እሱ ይስጠን፣ የተባረከ ጋብቻ ይስጠን ይሁላችሁ። ከዚህ በፊት በእግዚአብሔር ሕግ የተጋባችሁት በርቱ፣ አጠንክሩ። ያልተጋባችሁ ደግሞ ጋብቻችሁን አልፈጸማችሁ ደግሞ ወደፊት ከእግዚአብሔር ጋር በእግዚአብሔር ቤት በቅዱስ ወንጌል ልትጋቡ እቅድ ያዙ። እናንተ አስቡ፣ እግዚአብሔር ያሳካል። እናንተ ተመኙ፣ እግዚአብሔር ይፈጽማል። ከዚህ በፊት ደግሞ ያለ እግዚአብሔር ያለ ቁርባን ያለ እግዚአብሔር ቃል የተጋባችሁት ደግሞ ጋብቻችሁን አሳድሱ። ማደስ ይቻላል። በምን ልትሉ ትችላል? አንድም በንስሐ ሁለትም በቁርባን ጋብቻ ይታደሳል። የታደሰ ጋብቻ ያድልልን ለሁላችን። ሌላ ልብ ብሎ ለተገነዘበው የባልና የሚስት ትስስር በብሎን ከታሰረው መቀስ ይልቅ እጅግ የተለየ ነው። ምክንያቱም የታሰሩት ብሎኖች በሚለየው ብሎን አይነት ሳይሆን እግዚአብሔር ያጣመረው ሰው አይለየውም በተባለለት ሕግ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ይኸውላችሁ ምሳሌ እንዲሆንላችሁ ነው እንጂ መቀሱን ያመጣሁት ሁለቱን መቀሶች ሁለቱን እግሮችን አንድ ላይ ያጣመረ ያሰረ ብሎ ሊፈታ ይችላል። በሌላ ብሎ ሊታሰር ይችላል። ጋብቻችን ግን በእግዚአብሔር ሕግ የታሰረ መቼም አይፈታም፣ መቼም አይታለም፣ አይላቀቅም። እስከ ዘላለም አብሮ ይኖራል። ምእመናን የተባረከ ጋብቻ እንኳን በምድር በሰማይም በአንድ ይኖራሉ። አብርሃምና ሳራ በአንድ ቤት ነው የሚኖሩት። ያዕቆብና ሊያ በአንድ ቤት ነው የሚኖሩት። ይስሐቅና ርብቃ በአንድ ቤት ነው የሚኖሩት። እያችሁ ንጹህ ጋብቻ ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ጋብቻ፣ እግዚአብሔር ያልባረከ ጋብቻ እንኳን በሰማይ በምድርም በተለያየ ቤት ይተኛል። እውነት ነው? ውሸት ነው? እሱ ከእናንተ እሷ መኝታ ቤት ትተኛለች፣ እሱ ሳሎን ይተኛል። ሁለት ቤት ካለ ደግሞ እሱ አንድ ቤት ይተኛል፣ እሱ ሌላ ቦታ ይተኛል። ይሄ እግዚአብሔር የሌለበት ጋብቻ። ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጋብቻ ሲናገር ከቻላችሁ እንደኔ ሆናችሁ ብቻችሁ ኑሩ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ አንድ አግብታችሁ ኑሩ። ጋብቻ ንጹህ ነው። ጋብቻ ቅዱስ ነው። መኝታ ንጹህ ነው። ለጸሎት ለሱባኤ ካልሆነ በስተቀር በምንም ታምር አትለያዩ። ከአንድ ምንጣፍ አትውረዱ። ጾም ጸሎትን ቢሆን በአንድ መጋረጃ ተካፍላችሁ ተቀመጡ ብሏል። ለምን? ጋብቻ ቅዱስ ነው፣ መኝታ ንጹህ ነው ይላል። የባለ ትዳሮች አልጋ ላይ አይቀመጥም። ይህን ታውቃላችሁ? የባለ ትዳሮች አልጋ ላይ መቀመጥ አይቻልም። ሌላ ሰው እንግዳ ሄዶ አልጋ ላይ አይቀመጥም፣ ነውር ነው። መኝታ ንጹህ ነው። ከባልና ሚስት ማንም እዛ መኝታ ላይ መተኛትም የለባቸው መቀመጥም የለባቸው። ንጹህ ነው ብሏል ሐዋርያ ጳውሎስ። ይሄ
በምን ሲሆን ነው? በእግዚአብሔር የተመሰረተ ጋብቻ ሲሆን ነው። አመገረው ረምፋት ያሉፍ ጋይላ ጀቹን ማልጀቹን ኢካ ጋይላ ጀቹን tokko ta'uu abbaa manaa fi haadha manaa, tokko ta'uu dhiira tokkoo fi durba tokkoo jechuudha. Maal tokkoon siniin jedhee tokko ta'uu abbaa manaa fi haadha manaa, tokko ta'uu dhiira tokkoo fi durba tokkoo. Inni kun maal jedhama? Gaa'ila jedhama. Hiika isaa kana qabadha. Inni fatanaadha yaamataadha. ፈተና በየሁለት ሳምንቱ አለ እና ጋይለ ጀቹ tokko abbaa manaa fi haadha manaa yookaan immoo dhiira tokkoo fi durba tokkooti jechuudha. Wadda maaliif tokko jedhee jechuu dandeessan? Dhiira tokko durba tokko jedhee teechise. Maaliif sanitti fakkaata? Gaabichaan dhiira tokkoo fi durba tokko bichaadha fayyadamame. Namni tokko durba lama, durba sadi, durba afur, durba shan, durba jaha, durba hin danda'amu. Dubartiin tokkos dhiira tokko lama, sadi, afur, shan jettee lakkaa'uu hin dandeessu. ለሰማያዊያ ሴት ምን አለ ጌታ? ስንት ባል አለሽ አላት። አምስት አለች። አይደለም ያንቺ አንድ ብቻ ነው። ሌላ ቀምተሽ ነው። ሌሎች ወንድሞችሽ ናቸው። ጋህሊ አባን መና tokko qofa, haati mana takka qofa. Isarraan kanaaf obbolaawaa jedhamaniiru. Inni kanaaf obboleessa keeti, isheen kanaaf obboleettii keeti. Kanaaf namni obboleessa ofiin heeruma, namni obboleettii fi hin fuudha. Kanaaf gaa'ela tokkorraan kadhafe akka waan obbolaaf ዝምድናን ያፈረሰ ይቆጠራል። ይሄ ደግሞ እንደ ኃጢአት ይቆጠራል። ዝምድና ማፍረስ እንደ ኃጢአት ይቆጠራል ማለት ነው። አካባንታ ክርስቲያናት ጋይላ ፊካ ጉቱ ከን አርገምሲሱ የቁልቁሉማን ምርገና ይቆፋለ አካመደ ክርስቲያና ከኝት ጋይላ ዘኔ ሀሰብ እንደንደኝ ቁልቁሉማን ምን ቁልቁሉማ ከሰቲ yoraawwata mi qofaadha. Dhagaa jirtanii gaahilli kuni abbaa manaa kooti, kuni haadha manaa kooti jedhamuun kan danda'amu, kuni gaahila jechuun kan danda'amu qulqullummaadhaan yoo mirkaneeffame, eessatti iddoo qulqulluu keessatti yoo raawwata qofaadha. Mana qulqullummaa keessatti sagalee waaqayyoo isa qulqulluudhaan gaa'elli qulqulluun yoo eebbifame qofa kan gaa'ela jedhamuu danda'u. Isaan daraan kanaaf sagaagalummaa jedhama. Akka sagaagalummaatti lakkaa'amu malee akka gaa'elaatti hin lakkaa'amu. Kanaaf gaa'elli hedduu kan ji'a saditti walii hiiku, kan waggaa saditti walii hiiku. Gaa'elli yeroo dheeraadhaaf kan waliin jiraatamuudha. Keessattuu kan bara kanaa yoo ilaalle, bara dhalootaan keessa jiru kana yoo ilaalle maal taate jira? Wal fuudhunii fi walii kun isaanii tamasaasaayidha jechuudha. Kaleessa sargi nyaanne har'ammoo firdi beetii gaafa dhaabbatan argina jechuudha. Kuni maaliif ta'ee hojennu gaa'elli nun deemfamne sagaagalummaatu hojjetame duraayyuu jechuudha. gaa'ela jedhee kan gaa'ela tokko kan isa maqaa gaa'elaa kan isaaf kennisiisu, maqaa cidhaa kan isaaf kennisiisu yoo qulqullummaan isaa mirkanaa'e, mana qulqullummaa keessatti harka abbootii luboota irratti macaafa qulqulluudhaan fooniif dhiiga Kiristoosiin yoo mallatteeffame qofaadha. Waraqaan eenyummaa yoomoo chaappaa hin qabaanne fudhatama qabaa? Paaspoortiin keessan
yoo maataba hin qabaanne fudhatama qaba hin qabu. Akka waraqataatti lakkaawama. Akka duwwaatti lakkaawama jechuudha. Gaahillis yoo Waaqayyoon keessa hin jiraanne, yoo Waaqayyoon hin qulqulleessine, maatabni mallattoon foonii fi dhiiga Kiristoosin yoo hin mallatteeffamne inni sun gaa'ila osoo hin taane sagaagalummaadha jechuudha. Attaamanzir. Sagaagaliin kan jedhu seera Waaqayyoo kurnan keessaa isa tokkodha. Kanaaf addunyaan tun yeroo baay'ee sagaagalummaa irratti argamaatii jirti. Gaabichi qulqullaa'aan, gaabichaan inni gaariin maaltu jira? Muraasatu jira jechuudha. Muraasatu jira. Kanaaf hordoftoonni mana kiristaanaa hundi gaa'ila qulqulluu ta'e raawwachuu qabu jechuudha. Qulqulluu jechuunis kan eebbifame, kan biroo irraa adda kan ta'e, muuda yookaan xuraa'ina kan hin qabne, kan kabajame, kan jaalatame fi kan filatamedha jechuudha. Hubadha. Qulqulluu gaafa jennu hiika hedduu of keessa qaba. Jechi qulqulluu jedhu tokko qofaan miti kan ibsamu. Kan filatame, kan jaalatame, filannoon isaa Waaqayyo biraattis kan filatamedha. Nama birattis kan filatamedha. Kan jaalatame, nama birattis kan jaalatamedha. Waaqayyo birattis kan jaalatamedha. Kaastanii turtan duraan. Namni dubartiin gaa'ila qabdu kabaja qabdedha saba keenya biratti. Kabajni nama biraa qofa osoo hin taane Waaqayyo biraas kabaja qabdi. Inni bultii qabu kabaja qaba. Kabajni Waaqayyo biraas nama biraas. Xuraa'ina kan hin qabnedha. Akkuma qulqulluu Phaawulos akkas jedhee dubbate sana jechuudha. Kan biroo irraa adda kan ta'edha. Qulqulluu gaafa jennu jechuudha. Kanaaf gaa'ila qulqulluu yeroo jennu gaa'ila eebbifamaa kan kabajame jireenya foonii qofa irratti kan hin hundoofnedha jechuudha. Yeroo baay'ee gaa'illi kan geggeeffamu hiikan gaa'ilaa waan hin galleef fedha foonii bichaa ba'achuudhaaf, miira gammachuu bichaa argachuudhaaf gara gaa'ilaatti gaafa seenan, gaafa miirri qaama isaanii sun gammachuu argateef, gaafa fedhi isaanii sun guutameef wal tuffachuutu dhufaa jechuudha. Hubadhaami isin hin muudanne. Gaafa kaadhimamummaadhaan jirtanitti, gaafa kaadhima taanii jirrutti, hamma abbaa manaa keenya saniin hamma gaa'illi nuuf geggeeffamutti muddamna. Hamma waliin siree tokkorra ciisnutti ni jarjarra. Gaafa guyyaa tokko fedha foonii keenya raawwanne garuu wal tuffachuutu dhufaa jechuudha. Wal tuffachuutu dhufa. Silaa xinqaaqee xiyyiqaa. Iddoo kanatti xinqaaqee isin barbaachisa. Warri dhiirotaas, warri dubartootaas. Batalee siitochi. Ijoolleen dubartoota of eeggannoo guddaa gochuu qabda. Inni si jaaladhe jedhu, inni siif jiree nyaata dadhabe jedhu, jaalala kee dhukkubsadhe kan jedhu, si malee jireenyi natti dukkanaa inni siin jedhu, gaafa guyyaa tokko fedhii isaa guutameef si gateedha. Kaayyoo isaa gargar baafachuu qabna. Kaayyoon